جارتي أفر أفور جارتي أفر صديق بيجمتك تتفور لكم الشريعة قوني في من متوقع إذا دقسني متك السدين في دبلتي أفرن شريعة نساء يمتسن عطوا مرتو فرا مالف لما فوده نتقيام ده دلقا هيكني جروك إنجا ديسني سرقي ديسني كونسرتي ديسني جارسوما إذا دبتا أولون دندين جارسوما مالي جني خنفير لا 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 خنفير نتي إن دبلت نجدمي نجيني حواس بيا كناتي في نجيني بيا كين ناتي في اللي وما هون دافو أفر التفوني أفر ولين المركت ولين اللولت ولين نبض ولين الرصد ولين التنينافت أفر النساء ولين كبتي ولين زراتو دندا نولي نجام باني قال لي جال كبرا أول قد فن كبرا كفودو بروادو التفون لكي جارتي لما فودي يصير اللي تاني جارسون ما دبتني تيجي دا وبلا ده وكجلو تاتي حواس بيا خنا ولين مرياني تركان في تو درسنا اسمه متى سارت فلان نجتان كناف لك على الله كسم ما سير لا فافتمن جبا سير جبا لا فافتمن جبا في اللي انت عاجلا سير ركبيات تم انا رت اللي نجت على اللي امه بيا اماراتي كان اذا ما تنفو تكتي لك تبرال لنا تفورا يوغا جلوتاتي لما فارامتي ساديت دبلني افرغورون افر بعد مستر حسين جتيري ها كناف ور اماراتي يروغا بابا كيست سيرا كان حواس بلا ولي مرياني وتيران ولجنا جان بيا امارات كيست نمني اوروموتي اسكيس كان ولي انجرات بيا كان كيس كولي انجران وي جارتي تكفوده سلامان دلغا في ولي دلغتا نورو وفي اتفوفود لك هند بلد دايرتان شريان افر يمتف سديت دبلتي كاكا كان قبني تشكي كان قبني والجيرات عند لغا ارغتا غافتون ديبزوتان بربولا نورو في الدين عليها دندا يجون اما غورك كيارفا كتكتك فورين كانت لالي هايت جنة اكاسي سننجرا حغن مولين غوارو في اوبولي وانكيا والبشرنسي سوتي فيدا معمل يرو هندا أجندا جبين سافي الرفسو قفا فيدا مون غاري دامتي أكسي أم فراول دمو هدونو غوارسيتي هدونو كل فيسيسا تورتي ربين نيدندا قوة في قدرة ساتين والله شيطان إسني في ماتي كيسن جدو بي ربين جدو كيسني كاسي جال كيسن بريدا كليسا كبي اللي تين سنبيل كانوا اللي تين سنبيلو كيسن الرالي جال النسان ربي سني دي بسي ولي نسن هاجر عجسو كم تشو كيسن أرجون بلتين تيسن إجارمتي وتوبمتي ilmo kesan jala laf nagaan guddifatun nu gammachiisa nuti maqaa keessaniin fooloon barbaannu ajandaan barbaannu dhiiga keessaniin akka namni dantaa ofiitii fi miidiyaa ofiitiin guddifatu hin barbaannu kan nuti barbaannu gammachuu keessanii jireenya gaarii keessanii ijaaramiinsa mana keessaniiti toltuu teessan arguu feena malee hamtuu teessan arguu hin feenu hamtuun teessan hamtuu teennaa miidhamni keessan miidhama keennaa rakkoon keessan rakkoo keennaa yoo isin ijaaramtan gammannee jiraannaa yoo isin diigamtan qaama keenna waan taataniif qalbii keennatu nu caba kanaaf hattuu fi kijibduu maqaa keessaniin fira fakkaattee miidiyaa ofii guddifatuuf dhageettii ofii dabalatuuf fakkeeffattu hunda fira isinitti fakkaattee hin amanina abbaan manaatiif haati mana gaarii fedhellee ta'u even badaa fedhellee ta'u wanti waalaikum salaam jaalboona wanti badaa fedhellee yoo ta'e wanti haadha manaa ofii namaa gahu hin jiru badaa fedhellee yoo taate badaa fedhellee yoo ta'e wanti abbaa warraa ofii namaa gahu hin jiru abbaa warraatiif haadha warraa rabbiin tisheertii jalaan godhatan tanaa ol walitti aanse rabbiin dhiirri abbaa barbaadee qullaa
dhiira afoon dhaabatu, dubartii afoon dhaabatu, haadha manaa isaa afoon dhaabatu. Dubartiin abbaa feeti afoo qullaan dhaabattu, abbaa warraa afoo qullaa dhaabatti, sodaa tokkoon maletti. Maaliif? Isatu natti aana waan jettee ufitti maxxanfattuuf jechaadha. Kanaaf dhugaa dubbatuuf ani miidiyaa gubbatti irraa dubbatu illee barbaadu, yoo ergaallee qabaadhe namuma keessaa nama dubbisu. Garuu wanti an miidiyaa irratti isinitti himu tokko yoo jiraate, ka harka namaa dhaye hundi fira namaatii miti. Ka harka namaa dhaye hundi fira namaatii miti. Ka imimmaan kijibaa namaa boo'e hundi onni irraa namaa gaddeetii miti. Yeroon ammaa kun yeroo ilmi namaa firaa fi diina isaa adda baafatee hin beeknedha. Kan fira fakkaatee sitti dhiyaatee iccitii mana namaa namarraa fuudhee, iccitii jiruu namarraa fuudhee miidiyaa irra dhufee namaa bittinneessu firummaa fi hiriyyummaan isaa qiree namaa haasentu. Namni ho'i dhufee abbaa warraa keetiin maalirra wallabde, haadha warraa keetiin maalirra wallabde, maal keetiin maalirra wallabde inni nama gaafatee dhufee ka miidiyaa gubbatti namaa himu jaalalli akkasii hin jiru. Hiriyyummaan akkasii hin jiru. Gara nyaatteen akkasii hin jiru. Namni gara nyaattee namaa qabu dhufee rakkoo namaa gaafatee keessaan namaa xumura malee miidiyaan namaan xumuru. Miidiyaan waa diiga malee waa hin ijaaru. Namni garaa nyaatee yoo jiraate bar way du'aa'ii namaa kadhatu, way nama gorsa malee laayivii gubba dhufee namaan lallabu. Laayivii gubba dhufee namaan lallabu. Gara nyaattoon keessatti malee, gara nyaattoon jedhanii maali? Ebalu garaa na nyaata jechuun bar garaa kiyya kana keessatti jaaladha. Wanti inni ta'u garaa na nyaata, garaa kiyya keessatti. Garaa jechuun keessa malee alaa miti. Keessatti jechuudha malee miidiyaa gubba dhufee ebaluun hin jaaladha jedhee lallabuun jaalalaa miti. Sunnaa haa dhagaaniidha. Ebalu miidhame jedhee lallabuun miidhama nama saniitii miti. Dantaa kee lallabda malee dantaa namaan lallaban. Dantaa namaa yoo taate keessaan namaa dubbatan. Nama gorsan. Waan namni balleesse nama sirreessan. Waan namni tolcherran nama jabeessan. Waan buruu karaa namaa kaayan. Akkanatti deem akkanatti namaan jedhan malee laayivii gubba dhufanii jireenya namaa fataffatanii irraa haasa'uun jaalalaa miti, jibbaadha malee. Namni nama jaalatu gamanaa namaa, iccitii mana namaa eega malee iccitii mana namaa dhufee durriyyee warro bal'aa kolkollee miidiyaa afotti waa'ee namaa haasa'u. Namni nama jaalatu. Kanaaf hamtuu shayxaana insii fi jinni waan jidduu namaa seenee bultii namaa wallahi keessattuu yoo as jala jiraate dhaggeeffataa jiraate obboleettii tiyya kabajamtuu Firaa'ol keessattuu namni biyya baqaa keessa waliin jiraate, biyya rakkoo, biyya Arabaa keessattuu biyya baqaati miti keessa waliin jiraate bar guyyaa agabuu waliin bulu jira. Guyyaa waan nyaatee dhugu waliin dhabu jira. Guyyaa rakkatee waan kiraa manaa kafalatu waliin dhabu jira. Naa ofiitii fi jiruu ofii kolkollee miidiyaatitti dabarsanii kennu, hattuu fi kijibduu jiruu ofiitu akka itti oofattu hin beekne ka jiruu namaa irra teettee astaayitii kennitutti dabarsanii kennu isaanii gurra kennuun sirriidhaa miti. Sirriidhaa miti. Dhimma ofii haasayatan malee, daawwataa ofii baay'ifatu haasayan malee rakkoo namaa kan namaa furu inni jalqabaa Rabbii tokkicha. Yaa Rabbi waan ta'u natti qabi, waan hin taane narraa qabi jedhanii Rabbii ofiititti boo'udha. Kaani ammoo Oromoon seera qaba, sirna qaba, gadaa qaba, safuu qaba, sheeka qaba, qeesii qaba, paastarii qaba, beekaa qaba, hayyuu qaba, qeerroof qarree qaba. Kanatu namaa fura malee warro bal'aan miidiyaa irra deebi'aa, warro bal'aan miidiyaa gubbaa jiruu ofiitu akka itti oofatu hin beekne rakkoo namaa furuu hin danda'u. Nama
xurii mana ofii sirreeffatee fi jiruu mana ofii sirreeffateetu waa'ee jiruu namaa irraa haasa'ee namaa sirreessa malee ka ofiitu malaaqiitii kan qabne ka ofiiyyuu waa irra dhaabbatu hin qabne akka namni itti dhaabatuu fi bakka namni dhaabatu namaa himuu hin danda'u. Kanaaf carraan jireenya namaa kan murteessu jalqaba abbama kaan ammoo beekaa fayyuun namaa murteessa malee waa waxaxee asirra deemteetiin miidiyaa gubbaa kana gubbaa waan argite of keessaa albaa ooltu gurra kennanii dhageeffatuun tanaa carraa kennanii tish maal beeti maan namaa murteessiti min yaaqaal yoo naka ofiiyyuu osoo hin heerumin waggaa 20-30 teettee waa'ee jaarsaaf jaartii irraa astaayitii kenniti. Ka osoo ofiin fuudhii waggaa 30-40 dubartii kaan osoo jijjiiruu fi zinaan lafa barreense martii taa'ee waa'ee jaarsaaf jaartii irratti ebalu